kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadha barumsa Phrasal Verbs You yookaan immoo barumsa gaariitii walitti deebinee jira barumsa afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ennaan hanga sagantaa dhuma kiyyatti wajjin turan yeroo hundayyuu affeeraa kiyya chaanal kiyya subscribe like share akka naa gootan yeroo hundayyuu amaanaa sichuu baalachuudha. Okay. Phrasal Verbs haadha lulaalu Phrasal Verbs haga muraasa wayiiti. Tokkoffaan maal jedha? Get along with somebody jedha. Get along with somebody. What is the meaning of get along with somebody chumachuda? That means hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today we're gonna have this class about what phrasal verbs. Actually, I think it's 2 months ago. Just we have seen about some introduction of phrasal verbs. Since then, we didn't just continue our class for some problems. Anyhow, today we return back to our previous class. So today we're gonna see about phrasal verbs now, guys. What is phrasal verbs? We're gonna see the definition too, guys. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaadha barumsa Phrasal Verbs yookaan immoo barumsa gaariitii walitti deebinee jira barumsa afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ennaan hanga sagantaa dhuma kiyyatti wajjin turan yeroo hundayyuu affeeraa kiyya chaanal kiyya subscribe like share akka naa gootan yeroo hundayyuu amaanaa sichuu baalachuudha. Okay. Phrasal Verbs haadha lulaalu Phrasal Verbs haga muraasa wayiiti. Tokkoffaan maal jedha? Get along with somebody jedha. Get along with somebody. What is the meaning of get along with somebody chumachuda? That means if you agree with someone easily, or if you have a nice or a great just friendship or relationship with someone else, we can say get along with somebody. In short, we can say get along with somebody means agree or to see eye to eye with someone. To see eye to eye with someone. Do you get along with somebody? Do you agree with the people? Do you agree with your classmates, students? Do you agree with your parents, families, guys? With your brother, sister? I don't know. Anyhow, get along with somebody to agree to. Or you can say to have a friendly relationship with someone. Walit dhufeenya gaarii nama tokkoon yoo qabaatte afaan phrasal verbitiin get along with somebody jechuudha. Getting verbiidha. Along with somebody jedhamoo preposition wal qabsiistu jechuudha. Preposition wal qabsiistu jechuudha. Kanaaf ennaan dursa maannee baranne phrasal verbs jechuun maannee baranna sura. Phrasal verbs means it is a words or it is the combinations of verbs and the preposition jechuudha. Walit dhufeenya verbiitii fi preposition inni as dura barannee jira yeroo as dura jechuudha. Kanaaf ennaan waan isin beeku qabdan waa'ee phrasal verbs yeroo barannu verbii fi preposition sammuu waa'ee phrasal verbii yeroo barannu verbii fi preposition sammuu keessan dhufu qaba jechuudha. Verbiin hiika addaa nu kenna, preposition immoo irratti yoo dabalu immoo hiika biraa nu kenna jechuudha. Kanaaf ennaan get jechuun hiikan isaa seen yookaan immoo receive yookaan immoo obtain hiika baay'ee qaba. Along jechuun immoo hiika biraa qaba jechuudha. Kanaaf walitti yoo dhufu hiika haaraa nu kenna jechuudha. Hima haaraa nu kenna jechuudha. Kanaaf get along with somebody jechuun walumaa galatti namaa walii galu jechuudha. Okay, an namaa wajjin gala. Yookaan immoo namaa wajjin galtaattee nama gaafachuu barbaadde. Maattee gaafata Ingiliffaan do you get along with your brother? Obboleessi keetti walii galtaa? Amali keessan walitti galaa? That means do you get along with your brother? Do you get along with your mother? Haadha keetti walii galtaa? Do you get along with your father? Abbaa keetti walii galtaa? Deeminsi harka jira jechuudha. Walumaa galatti nama tokkoon walii galtaa jechuu barbaadde maattee gaafata? Do you get along jettee gaafata? Hey bro, do you get along with your teacher? Do you get along with your lovers or your boyfriend or your girlfriend? It's the best question. Gaafii bareeda jechuudha. Yoo walii galte maattee deebisaa yes, I get along with him ettaan jechuudha. Yes, I get along with him. Yes, I get along with her. Yes, I get along with my classmate students. Yeah, bro. Do you get along with your classmate students? Yes. Do you get along with your dormmate students? Barattoota dormii keessa galanii walii galtaa? Dormate jechuun barattoota dormii keessa wajjin galan jechuudha. We can say dormates. Dormate. Yeah, barattoonni university baratan fakkeenyaaf do you get along with your dormate students? Barattoota dormii keessa wajjin walii galtaa? If you agree, you can say yes, I get along with them. Or you can say if you don't agree with them, you can say no, I don't get along with him. Like waliin galu jechuudha. Maata
No, I don't get along with him or with her. Do you get along with your teacher? No, I don't get along with him. Do you get along with your wives? No, she always next to me, so I don't get along with her. Kanaafuu ishii waliin galachuudha. Fakkeenya biraa immoo my father and I don't get along. You see guys? My father and I don't get along. Ani fi abbaa kiyya waliin gallu jechuudha. My father, yeah, sometimes it will happen, man. Yeroo tokko walii galuu dhabuun ima jira. So you can say my father and I don't get along. Abbaa kiyyaaf ani walii hin gallu jechuudha. Example biraa immoo my boss and I got along very well. My boss and I got along very well. Ani fi halaqaan kiyya yookaan immoo top dogiin kiyya yookaan immoo hoogganaan kiyya baay'ee walii gala jechuudha. My boss and I got along very well. My teacher and I got along very well. Baay'ee walii galle jechuudha. Baay'ee walii galle kuni past tense get jechuudha. Okay, my boss and I got along very well. Anaa fi boosii kiyya yookaan immoo hoogganaan kiyya baay'ee walii galle jechuudha. Or you can say my friends get along with each other. My friends get along with each other. Hiriyoonni kiyya hundumaadha walii gala jechuudha. My friends get along with each other. Hiriyoonni kiyya hundumayyuu walii gala jechuudha. Kuni phrasal verbs tokkoffaadha. Kan lamaffaa immoo catch up. Catch up. What is catch up means? Catch up means to reach someone who was ahead of you. Catch up jechuun nama si fuuldura jiru tokko yookaan immoo deemsan ta'eeti fiigichan ta'e si fuuldura jiru tokko dhaqqabumaa jedhama catch up jechuudha. Catch jechuun kan isaa addatti qabuudha. Up jechuun immoo gara olii jechuudha. Catch up jechuudha. Nama si fuuldura jiru tokko yookaan immoo si deemaa jiru tokko dhaqqabu jechuudha. Fakkeenyaaf na dhaqqabe jechuun barbaada. Please I'm going fast. I'm going fast. Ariifachaa jira. Catch up with me jechuudha barbaadde na dhaqqabe jechuudha. Kan say catch up with me na dhaqqabe jechuudha. I'm in hurry. Ni ariifadha. I'm late. I have a class. Please catch up with me. Okay? Nera capture neto chuda. As the example in my sneaking, go on ahead. Nadro demi. Go on ahead. Nadro demi. Go on ahead. Nadro demi. I will catch up with you. Sila kabanadro demi chuba. Ingiliffaa matan. Go on ahead. I will catch up with you. Go on ahead. I will catch up with you. Example Brahmo, we left earlier than them, but they drove faster and they catch up with us. You see guys, we left earlier than them. Isaan dura subii kaane, subii oofne konkolaataa, but they drove faster. Isaan garuu baay'ee ariifachiisanii oofanii and they catch up with us. Nu dhaqqabanii jechuudha. You should have to catch up by studying your education. Okay, catch up with Magaret Mara, like Abuchuda. Study your English language and catch up the native speakers. Okay, guys, catch up with Magaret, like Abuchuda. Like Abuchuda. Go ahead. Okay, please go on ahead. Nadru them. Go on ahead. I will catch up with you. See like Abba. Namato Kolumagat, Nadru them Badamata. Go on ahead. Nadru them. I will catch up with you. Halakana from the Tetura. Can have expression in can phrasing can Jelkabakana Fakata. Okay, phrasal verbing can kaitanu kan sarafachura. It says blow up. Blow up. Actually, this word or this phrasal verb has a lot of meanings. Phrasal verbing kun hika bai kab. Actually, phrasal verb yero bai tokoti hika gara kabachunda. Mostly ammo kait feramnu irreferent chura. Okay, and isinii feel bai kesa blow up chun. You can say here is explode chura. For instance, like different motion yero bai namoni meeshaa garagaraa waan akka gaasaa yookaan immoo waan akka ho'i yeroo fayyadamanii waa boombii dhokaasanii jira. That's called is blow up and none. We can say the terrorists blew the bridge up, or you can say the bomb blew up jechuun dandeenya. Boombiin fanaddee jechuun dandeenya. Walumaa galatti example kumaadha. The terrorists blew up or blew the bridge up jechuudha. Terroristoonni yookaan immoo namoonni ashabbaar jedhaman bridge yookaan immoo dildila maa godhanii dildila fanaddaasanii yookaan immoo balleessan jechuudha. Explode jechuun damage jechuudha. Okay, balleessu jechuudha. So blow up jechuun explode jechuudha. You can say here an example. The terrorists blew the bridge up, or you can say the terrorists blew the palace up jechuudha. Beeta mangis yookaan immoo galma mootummaa fanaddaasa jechuudha. Kaitaan immoo breakdown. Breakdown asitti akkuma agartan hiikaa lama jira. Jechi akkuma dursintti breakdown hiikaa baay'ee qaba. Keessaa beekaman lama. Innis tokkoffaan breakdown means stop working properly. Stop working
properly. If something just is not work well or properly, we can say it broke down jechuudha. Broke down jechuun stop working properly jechuudha. Wanni tokko dalagaa sirriitti dalaguu dhaabuu jechuudha. One sun baduu jechuudha. For instance, like a car, bicycle, and some others vehicles jechuudha. Konkolaataa uummatee yoo ta'uti wantoonni akkanaa yoo tabalashee dhaabatee maannaan break down jechuudha. Maashinii fedhaa ta'u jechuudha. For instance, you can say the truck broke down in the desert jechuudha. The truck or the car or the sino truck or the lorry broke down in the desert jechuudha. Okay, broke down jechuun wanti tokko dalagaa dhaabu jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan truck jechuudha. Truck jechuun konkolaataa diimaa guddaa gommaa 10 jedhamu kana jechuudha. The truck broke down in the desert jechuudha. Yookaan immoo naannoo Sahara yookaan immoo naannoo Baharaa keessatti maal ta'ee jira? Broke down jechuudha. Broke down jechuun maal jechuudha? Asitti hojii dhaabee jira jechuudha. Hojii dhaabee jira jechuudha. So we can say break down means stop working properly jechuudha. Dalagaa san seeran dalaguu dhaabuu jechuudha. Kaitan more breakdown. He can bring more. He can bring karaa biraatti maal jechuun now we can say become mentally ill jechuudha. That means to become unconscious jechuudha. Of wallaalu jechuudha. For a couple of minutes, for a moment, for a time being, if you lose your mental, if you lose yourself, if you cannot control yourself, we can say break down, or you can say I get break down, or you can say I break down jechuudha. For instance, if something happens to you which is not unexpected, fakkeenyaaf waan ati neen wayii yoo sitti dhufe yookaan immoo waan ati neen wayii yoo si qunname, you might be just what got faint or passed out. Gaggabuu dandeetta jechuudha rifattee jechuudha yeroo saniif jechuudha. So that's called what? Breakdown means simply become mentally ill jechuudha. Sammuudhaan dhukkubsachuu jechuudha. Of qabuu dadhabuu jechuudha. For instance, here is she broke down after her husband passed away or died jechuudha. Egaa abbaa warraa irraa du'e booda maal taateerti? She broke down jechuudha. Sammuudhaan miidhamteerti jechuudha. Psychologically miidhamtee yookaan immoo of wallaalteerti jechuudha. Yeroo saniif maal taateerti? Dhukkubsattee jechuudha. So we can say breakdown. He can bramaida. He can tokkoffaa stop working properly. Wanti wayii dalagaa sinaan dhaabu yookaan immoo dalagaa dalaguu dhaabu. Karaa biraatiin immoo become mentally ill jechuudha. Sammuudhaan dhukkubsachuu jechuudha. That's called it breakdown. Okay. The next one is breaking. Breaking and break into. Breaking fi break into hiika tokko qabanii. Okay, hiika tokko qabanii jechuudha. Kun lameenii hiika tokko qabanii jechuudha. Okay, breaking or break into jechuudha. Break in or break into means to enter a place unlawfully or something illegal. If someone just broke your house unlawfully without any permission, it's called what? Break in. Okay, more break into nature. Yeroo baay'ee break in kana kan fayyadamnu yeroo hattoonni yeroo baay'ee mana wayii baankii uummata yoo ta'uti humnaan seenan maannaan break in nature. Caccabsanii seenu jechuudha. So he can break it cabsuudha akka he can saan addatu ilaalle. So break jechuun enter a place unlawfully. Iddoo wayii hayyaman ala seenu jechuudha. Fakkeenyaaf the burglar broke into the house at the midnight. The burglar jechuun hattuu manaa jechuudha. Okay? Burglar jechuun hattuu mana cabsitee seentu jechuudha. Zaraftoota halkanii mana zaraftu jechuudha. So the burglar broke into the house at midnight jechuudha. Kanaaf halkan qixxee hattuun mana zarafu maa godhee jira? Break the house godhee jechuun mana cabsee seenee jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaatiin hattuun akkana mana cabsee seenee jechuudha baadumaatta. The burglar broke into the house at this time at 8 o'clock, at 7 o'clock, at 5 o'clock jechuudha. So we can say break jechuun magatti iddoo wayii hayyaman ala seenu jechuudha. The next one is break out of. Break out of means to escape. Okay, break out of jechuun baqachuu jechuudha. Yookaan immoo dhokatanii bakka wayiitti bahuu jechuudha. We can say break out of. Break out of it. Can say break out of means to escape bakachuu yookaan immoo bakka wayiitti dhokatanii bahuu jechuudha. For instance, here is example, a prisoner broke out of his cell. A prisoner broke out of what? His cell. Prisoner jechuun maal jechuudha? Hidhamaa jechuudha. Prisoner jechuun mana hidhaati. Prisoner jechuun ammoo hidhamaa jechuudha. Prisoner hidhamaa jechuudha. Jail jechuun mana hidhaadha. Jail jechuun mana hidhaati. Jailer jechuun ammoo nama hidhu jechuudha. Jailer jechuun nama hidhu jechuudha. Garaagarummaa qaba jechuudha. Prisoner jechuun ammoo mana hidhaati. Prisoner jechuun ammoo shakkamaa yookaan ammoo kan mana hidhatti hidhame jechuudha. Jailer. Jailer jechuun ammoo kan nama hidhu jechuudha. Alright. A prisoner broke out what? Broke out of his cell. Prisoneriin yookaan ammoo shakkamaa yookaan ammoo hidhamaan
kutaa isaa keessaa jechuudha. Seel jechuun kutaa addatti keessatti jedhama jechuudha. Kutaa ruumii tokkochi nama lamaan kudhanii yookaan immoo shaniin keessa jedhamu summaa lamaan afaan Ingiliffatti seel jedhama jechuudha. Seel jechuun mana hidhaa xiqqaa yookaan immoo kutaa keessa bulan saniin seel jedhama jechuudha. Mana hidhaa guddaa keessatti kutaan tokkochi summaa jedhama seel jedhama jechuudha. This is called what? Seel jedhama jechuudha. Mana hidhaa kutaan keessa bulan sun jechuudha. Example lammaffaan immoo the murderer broke out of the prison. Tokko wal fakkaata. The murderer broke out of what? The prison jechuudha. The murderer jechuun ammoo nama ajjeesa jechuudha. Nama ajjeesa jechuudha. You can say the murderer broke out of what? The prison. Nami nama ajjeesa yookaan ammoo kan lubbuu namaa baasuni mana hidhaadhaa maal ta'e bahe dhokatee bahe jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Escape jechuudha. Escape jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti dhokatanii bahuu jechuudha. Escape jechuudha. Baqachuu jechuudha. That's all. Kana fakkaata jechuudha. Hadhaaf barumsi ani isinii qopheessu waa'ee phrasal verbs irratti kana fakkaata. Yeroo taanu guyyaa wal fakkaatuun phrasal verbs akkasumas immoo idiomatic walitti deebina. Ammaaf nagaatti naaf jiraadha jechuun yeroo hundayyuu dhaamsa kiyya. Channel kiyya like kanaa gootan namoota baay'ee bira kanaa gahu. Akkasumas immoo share kanaa gootan subscribe kanaa gootan yeroo hundayyuu gaafii kiyya naaf jiraadha yaa Oromoo koo. Bye. Have a nice weekend.